Wanti biyya lafaarratti argamu hundumtuu expire date yookiin guyyaa tajaajilaan ala ta'uu qaba. Guyyaan irraa darbee boorti dhufa. Barri kun darbee bara dhufuutu dhufa. Daqiiqaan kun dabartee daqiiqaa itti aanu seenna. Sa'aatiin kun darbee sa'aatii itti aanu seenna. Ijoollummaan darbee dargaggummaan jira. Dargaggummaan darbee dullumatu jira. Dullumni darbee du'atu jira. Beekamtiin darbee tuffatamuutu jira. Jaalatamummaan darbee jibbamuutu jira. Salphachuutu jira. Kabajni darbee salphachuutu jira. Mootummaan biyya bushuu mootummaa itti aanee biyya harkaa fuudhu dararamuu danda'a. Dhiphachuu danda'a. Dargaggeessi irraa humni isaa laafuu danda'a. Miidhaginni irraa baduu danda'a. Egaan wanti expire date hin qabne tokkocha jira. Innis dubbii sagalee Waaqayyooti. Atiif Waaqayyo walitti dhufeenyi keessan hammam jabaadha. Isa hin dabarre jin walitti dhufeenya cimsi. Hariiroo cimsi. Hojii biyya lafaa cimsi. Hojiittis cimi gaariidha. Foon keenyaaf amma jiraanutti amma duunutti fayyadamuudhaaf. Garuu biyyi lafaa kun gaafa dabartu walitti dhufeenyi siif uumaa gidduu jiru kun ni dhiyaata. Sanaaf guyyaa kee irraa Waaqayyo wajjin eegali. Wanta hundumaatti Waaqayyoof hangafummaaf olaantummaa kenni.